fuunee dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii baga karaa Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii dhuftanii mee maqaa keessanii fi akkasuma maqaa qabsoo keessaniitii fi haala keessan guyyaadhaa mari'annu adeemsa waraana adda bilisummaa Oromootii fi yeroo ammaa kana ammoo waraana adda bilisummaa Oromoo taatee akkamii gochaa jiranii uummata Oromootiif ammoo abdii akkamii qaban waan jedhu wajjin mari'annu mee maqaa keessan asumarraa ibsaa. Tole galatoome anaan illee maqaan koo Cittuu naan jedhani. Cittuu ciccitee hafte naan jedhani. Yaa Cittuu ciccitee hafte soo jette rakkoon qabu. Gara miidiyaa keessatti naaf yeroo guddoo galatooma. Akkuma ati kaaftee waraanni bilisummaa Oromoo goleewwan Oromiyaa magaalaa baadiyyaa hunda keessatti sochii guddaa gaggeessuu jira. Sochii kana keessatti immoo qoonni uummata Oromoo isa olaanaaf isa sagaleedha yookaan immoo yaadaan dubbatamee dhumuu miti beektaa uummanni Oromoo gochaa inni sochii adda bilisummaa Oromoo yookaan immoo waraana bilisummaa Oromoo gochaa jiru keessatti jechuudha. Kanaaf immoo goleewwan Oromiyaa maratti waraanni bilisummaa Oromoo qophii barbaachisu xumuree qophii barbaachisu hundumaa guuttatee haga dandeettii isaa uummata isaa wajjin socho'uu jira gama baadiyyaa fi magaalaatti jechuudha. Mee waraanni adda bilisummaa Oromoo waraanni adda bilisummaa Oromoo golaalee hunda keessatti yeroo ammaa kana tarkaanfii bareedaa fudhachaatis jira keessumaan iyyuu leenjiin guyyaa kaleessaa argaatis turre jiddugala biyyattii keessatti mee haala kamiin yookiin ammoo tuyyuu konyaa kamirraa ammaa kana leenjii kana geggeessanii yookiin guyyaa kaleessaa jiddugala biyyattii keessatti keessaan iyyuu jiddugala biyyattii jechuun handhuura naannoo Oromiyaa jechuudhaas dandeenya mee akkamiin haalli itti geggeeffamaa ture maal fakkaata ammoo uummanni Oromoo akkamiin simate waan kanarraa isaa dubbannu mee. Uummanni Oromoo beektaa qooda kallattii kamiin irratti fudhachuutti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo even naannawaa Finfinnee keessatti illee aga naannawaa Finfinnee irraan hafee Finfinnee keessatti illee leenjii addaa hin kenna jechuudha. Maaliif riphee lolaan bakka fedhetti bakka isaa barbaachisutti bakka isaa naahaan jedhutti leenjii isa barbaachisu hundumaa guuttatee leenjii hin kenna jechuudha. Kanaaf immoo mootummaan bakka kanatti godhi bakka isaatti godhi jechuus hin danda'u jechuudha. Sun kan ilaallachuu danda'u waraana bilisummaa Oromoo qofa ilaallata jechuudha. Kanaaf iyyuu bakka waraanni bilisummaa Oromoo soso'uu fi bakka uummanni Oromoo jiru maratti ammallee borullee leenjiin itti fufa jechuudha. Kanaaf iyyuu waraanni bilisummaa Oromoo arras borus haga gaafa Oromiyaan bakkee kaleessaatti deebitutti harka uummata Oromootti deebitutti uummanni Oromoo bilisummaa isaa goonfatutti wanti dhaabbatu hin jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu gama leenjiitiin moonaawwan leenjii waraana bilisummaa Oromootti leenjiin ta'uu jira. Bal'ina isaa immoo qaama dhimmi ilaallatu gaafachuu dandeessa. Mee jaala asumaani keessumaan iyyuu waraana adda bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana haalli qophii isaanii baay'ee kan namatti toluu fi yookiin uummanni Oromoo kana dura waraana adda bilisummaa Oromoo gargaaraa hin jirre waraana adda bilisummaa Oromoo hin jiru warri jedhan hedduun ammaa kana karaa amananii waraana adda bilisummaa Oromoo jechuun kunootii kan jedhu itti garsiisaas jirani. Keessumaan iyyuu waan kana immoo uummanni Oromoo mee akkamitti hubachuu qaba waraana adda bilisummaa Oromoo warroonni hanga ammaa waraana adda bilisummaa Oromoo warra faallaa jiran akkamitti hubatan jetta? Laali wanti kun beektaa lolli ammaan tana Oromiyaa irratti taasifamaa jiru beeki lola eenyummaa balleessuuti. Warri uummanni Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo hin jiru jedhan Oromoon hin jenne beektaa sana. Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo hin jiru waraanni bilisummaa Oromoo meerree hin jenne. Sababni hin jenne beektaa kana. Waraanni bilisummaa Oromoo ilmee Oromooti. Uummanni Oromoo harmasaa goggogsee lapheesaa goggogsee mudhii isaa hidhatee sabbata sarraa hiikee waraana bilisummaa Oromoo hidhachiisee akka inni bosona galee loluuf gahee guddaa uummanni Oromoo taphachiise isa kana jechuudha. Hiikan qabu jechuudha waraanichi uummatan ala. Yoo waraanni bilisummaa Oromoo uummataan ala jiraata taate uummanni Oromoo akkaataa sadarkaa kanaan keessattuu ganna sadiinan uummanni Oromoo hin jiru ni jedhama ture beektaa. Akkaataa warri PP kun manifestoo ittiin gaddireessanii uummata Oromootti gadi dhufanii jechuudha. Kanaaf iyyuu warri waraanni bilisummaa Oromoo hin jiru jedhanii warra jiraachuu Oromoo fi Oromiyaa hin barbaanneef quba hin qabneef dhoksuu yaalanidha malee uummanni Oromoon barkana quba hin qabaanii beeka. Bobaasa jala kaawwatee mana isaa jala kaawwatee waan nyaaturraa waan dhugurraa waan ittiin jiraaturraa waraana bilisummaa Oromoo haga danda'uuf
hagan dandeenyillee yaadaaf qalbiidhaa itti cabuu jira uummanni Oromoo. Kanaaf Oromiyaan kan sadarkaa kana geesse malee warri immoo Oromoon isin jiru jedhanii waan bilisummaa Oromoo isin jiru jechuutti jiru beektaa. Suni warra garee fi warra manifestoo uummata Oromoo irratti qabanidha. Okay, mee jaalakiyya galatoomi mee keessumaaniyyuu amma guyyaa ramariin keenya fuula naannoo keessumaaniyyuu lolli kaabaa ammaa kana lolamaa jiruu fi lolli kaabaa kun garamitti deemaa jira jettu mee akka miseensa waraana adda bilisummaa Oromoottis mee ijjennoon isaanii keessumaaniyyuu naannoo Amaaraa erga lolli karaa naannoo Amaaraa erga xumurame tariitii namoonni hedduun karaa Finfinneetti deeman jedhanii shakkani mee waan kanaaf ammoo shakkii uummataa kana hoo mee isin warri waraana adda bilisummaa Oromoo keessa jirtan akkamiin laaltu tarkaanfii waraana adda bilisummaa Oromoo qabu hoo qophiin waraana adda bilisummaa qabu hoo waan kanarratti maali jettee laalta? Uummanni Oromoo murtee qabaachuu qaba beektaa of tuffachuu hin qabu waan TPLF kaabarraa loltee Amaaraa loltee nun laallatu Amaaraa TPLF manifestoo kan immoo kaayyootti waliin lolan qabu sun kaayyoo Oromoo miti beektaa kaayyoon Oromoo harkoota garbummaa jala jirutti harkoota garbummaa amma nurkaa harkaanuu qabu jalaa ba'uudha. TPLF Finfinnee galtii yoo laamne Finfinnee galtii yoo jabaanne garuu nuun waan akka jiru deeffachuu dandeenya jechuudha. Waan lafa keenya lafee keenya bakka itti cabe sana deeffachuun yoo laamne amma sadarkaa amma jirurraa duubatti deebuu dandeenya. Suni murtee nu gaafata. Murtee sanarrayyuu dhaabbatameeti. Ammatti kan nu harkaa qabu impaayera gurguddaa sirna natti ijaarameedha waan ta'eef impaayera kana cabsuudha waan ta'eef impaayera kana cabsuudhaaf immoo cimina nu gaafata. Ciminni keenya immoo ejjannoo cimaa yoo qabaanne malee yaadda'uu hin qabnu. Yaaddoon nurraa hin barbaachisu jechuudha. Yaadda'uu sodaachuudha. Uummanni Oromoo sodaa immoo akkasii hin qabu. Uummata Oromoo kallattii garaagaraan itti duulanii dhaabaa kibbaan akka uummanni Oromoo qoor qalbii cabu godhanii saakaa kanaan qaqqabsiisan malee uummata Oromoo sababa uummanni Oromoo nagaa jaallata jechuun uummanni Oromoo lola beeka. Lola wallaale jechuun jechuudha. Uummata nagaa jaallatutu lola beeka. Kanaaf uummanni Oromoo sababa lolli bu'aa inni fiduu fi miidhaa inni fidu beekuuf lola sodaatee yaaddoo kanaa keessa gale. Uummanni Oromoo immoo lola kaabaa kana Finfinnee galu. Kanaaf Finfinnee immoo kan Oromooti waan ta'eef uummanni Oromoo akkaataa kamiin qaama kamiin ala osoo waraanni bilisummaa Oromoo jiru osoo uummanni Oromoo jiru akkamitti qaamni biraa gala jedhee uummanni Oromoo xiiqatee kallattii hundaan hidhannoo isaa jabeeffatee istaandi baay'ee ta'uu qaba jechuudha. Istaandi baay'ee jechuun uummanni Oromoo yoo xiqqaate billaa shunkurtii manaa qabaatee bakka jirutti loluu qaba jechuudha. Yoo kanan ta'iin dirreen qabsoo bilisummaa Oromoo bosona qofa miti jechuudha. Arakkiiloon illee dirree lolaa ta'uu dandeessi jechuudha. Maaliif riphee lolaan mootummaadhaaf qilleensa waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu uummanni Oromoo yaaddoo tokko keessa galuu hin qabu. Ejjennoosa bakka duraa sanarraa jijjiiramuu hin qabu. Ni moonaa yoommoo humna qabaanne ni moonaa humna dhabnaan immoo amna jechuudha. Waanuma kanaan dura muuxannoo kaleessaarraan ka'edha. Gareewwan ciccittuu sirna nafxanyaa kanarraa sanyummaa makanii kaayyoo isaanii fudhatanii garaa bitamanii uummata Oromoo kana ammallee harkoota biraa keessa galchanii jiinoosaayidii uummatarra gaggeessuu karoorfatan jiru waan ta'eef uummanni Oromoo kana didatee lola ijibbaataa bilisummaa isa geessu lola bilisummaa isaa goonfachuu qaba malee kun yaaddoo ta'uu hin danda'u jechuudha. Mee waan kana keessaa namoonni hedduun keessumaaniyyuu naannoo Amaaraa erga lolli kun xumuramee guyyaa kaleessaa irraa eegalee keessumaaniyyuu magaalaa Finfinnee fi naannoonni Amaaraa akka walitti hin dhufnee fi keessumaaniyyuu loltoonni naannoo Tigraayee dasee qabatanii addaan citeetis jira. Guyyaa har'aasii akkuma dhagahaa jirrutti keessumaaniyyuu magaalaa Dabra Birhaanii fi yookiin immoo Shawaa Roobii naannoo Walloo guyyaa har'aa akka keessumaaniyyuu warri Amaaraa warri Tigraay guyyaa har'aas akka qabachaa jiranii fi yookiin immoo dhukaasni gurguddaan akka jirutu dhagahama. Mee waraanni adda bilisummaa Oromoo kallattii amma Finfinnee fi naannoo Amaaraa wal qaxxaamursiisu kanarratti qophii akkamii qabu yookiin immoo tuyyuu waraana TPLF-tiin illee akka waliigaltee yookiin marii tokko wajjin godhantu tana dura dhagahamaa ture. Wanti kun yoo garana ka dhufu ta'e immoo qolachuu waan kanaatiif waraanni adda bilisummaa Oromoo qophiidha moo akkamii waan jedhu kana sirraa barbaade. Waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo kan inni gaggeessu garee Itoophiyaa lolu yookaan immoo garee aangoo irratti wal lolu
ofirraa dhoowwuu kan uummata Oromoo irraa dhoowwuu osoo hin ta'in bilisummaa uummata Oromoo harkaan gahuudha. Warri kun immoo akkuma dura siin jedhe yoo laamne ammallee eenyullee warra kana qofa osoo hin ta'in qaamni biraa qaamni qophaa'ee jirullee yoo jiraate yoo nuti laamne akka waraana bilisummaa Oromoottis ta'e akka uummata Oromootti uummanni Oromoos yoo laafe waraana bilisummaa Oromoos uummata Oromoo biratti yoo laafe taate qaamnumti Finfinnee hin qabannee hin jiru jechuudha. Ammoo Finfinnee qabachuun nuuf haarayaa miti. Bara dhufaa darbaa qabachaa turan jechuudha. Kanaaf immoo waraanni bilisummaa Oromoo daangaa Finfinnee osoo hin ta'in Finfinnee keessa taa'ee qabsoo gaggeessutti jira jechuudha. Suni caasaa riphee lolaatii fi akkaataa adeemsa riphee lolaati sun akkaataa adeemsa riphee lolaati jechuudha. Kanaaf iyyuudha akkaataa yaaddoo uummanni Oromoo warra lola kaabaa kanaa lolli kaabaa aangoo lola aangoo irratti isaan wal loluu jiranidha. Sun uummata Oromoo lallatu. Nuti lola eenyummaa lubbuun jiraachuu laal. Gaafa Teeddiroosi jalqabee uummanni Oromoo boqonnaa lubbuun arganne jechuudha. Gaaffii lubbuu kan jira waan ta'eef gaaffii sanatti iggiitii yookaan immoo gaaffii sanatti deebii gochuudha. Kanaafiyyuu jabaachuu qabna. Yoo hin jabaatiin raajii nuu ta'uu danda'a jechuudha. Lolli warri kaabaa aangoo irratti kan immoo haaloo kanaan dura wal godhanii aangoo irratti wal miidhasadeeffachuudhaan wal lolan jechuudha. An akka dhuunfaa kootti akkasitti hubadha. Mee keessumaanuyyuu gaafii keenya guyyaa har'aa keessatti keessumaanuyyuu uummanni Oromoo waraanni adda bilisummaa Oromoo golaalee Oromiyaa hunda keessa jiran keessumaanuyyuu gargaarsa garaagaraatiinis bira dhaabbachaa jiran mee uummata Oromootii fi keessumaan waraana adda bilisummaa Oromootiin maal dhaamta uummata hawaasa biyyoota alaa keessa jiranii fi akkasuma kan biyya keessa jiranii fi wanti ati dhaamtu maaltu jira akka waraana adda bilisummaa Oromootti? Dhaamsin alaanii qabu uummanni Oromoo ni beeka kaayyoo waraanni bilisummaa Oromoo ittiin lagatti galee rakkoo kana hunda arguu jiru beelaa dheebuu dandamatee sadarkaa kana qabe uummanni Oromoo ni beeka jechuudha. Garuu dhaamsa takka qaba beektaani. Yeroo kanatti uummanni Oromoo wanti ni beeku qabu uummanni Oromoo kuusin jedhu uummata Oromoo keessaas alaas ni ilaallata jechuudha. Bakka uummanni Oromoo jiru hundatti jechuudha. Gaaffiin gurguddoon uummanni Oromoo of gaafachuu qabu. Oromoon akka Oromoo ta'etti of gaafachuu qabu. Gaaffii nu nama gaafannee miti kan nu deebisu. Gaaffii of gaafannee ofii deebifna. Maaliif haqa jiruu fi siyaasa jiru gargar baasu. Siyaasni tapha. Haqni immoo haqa. Haqa taphaan nurraa mulqame sana immoo tapha taphannee yookaan tapha sana beeknee ittiin mulquu qabna. Gaaffota sadan kana tokko nu gaaffii eenyummaa yookaan immoo gaaffii lubbuun jiraachuu erga dhabnee lubbuun jiraachuu mirkaneeffachuu uummanni Oromoo gaaffii of gaafachuu qaba. Lammaffaa namni lubbuun jiraachuu isaa mirkaneeffate erga lubbuun jiraachuu mirkaneeffate nama dhuunfaas ta'e abbaa fedhe yoo ta'in waan irra dhaabbatu laala jechuudha. Lafa keenya, lafti keenya, lafee bakka kaleessa abbootiin keenya nutti kennanii bakka socho'eera waan ta'eef gaaffiin kun lamaan gaaffii ijooti. Gaaffiin sadaffaa gaaffiiwwan dimokiraasii ammayyaan gad dhufanidha waan taateef gaaffii lubbuu, gaaffii lafaa, gaaffiiwwan kun afaan siyaasaatti yoo itti deemine bilisummaa, walabummaa, birmadummaa sanatti yoo gaaffine taate gaaffiiwwan kun uummata Oromoo namni nuti gaafanne yookaan immoo gareen nuti gaafanne nu deebisu hin jiru. Gaaffiiwwan kun tapha siyaasaatiin nurraa mulqamani waan taateef tapha beeknee afaan qawwees beeknee siyaasas beeknee wantoota ittiin nurraa mulqame sana hundumaa itti ogoomnee uummanni Oromoo inni Oromoo waraana bilisummaa Oromoo qofa lallatu Oromoo hunda lallata jechuudha. Kanaafuu uummanni Oromoo bakka jirutti namni Oromoo ta'e hundi jeenoosaayidii dudduuba taa'ee uummata Oromoo gaggeeffamu jira waan ta'eef uummanni Oromoo bakka jirutti ilmaan isaa hidhachiisee ofii isaatii istaandi baay'ee ta'uu qaba jechuudha. Callisee taa'uu qabu. Keessattuu uummanni Finfinnee baay'ee ofirra rafeera waan ta'eef namni haaraan dhufee uummata Finfinnee lolu hin jiru waan taateef taa'inyeetuma uummanni Oromoo akka uummataattis ta'ee waraana bilisummaa Oromoo qofa eegna taanaan balaatu nu qaqqaba waan ta'eef keessattuu nafxanyaan uummata Oromoo lafarraa duguuguu jirti waan ta'eef uummanni Oromoo kana beekee bakka jirutti istaandi baay'ee ta'uu qaba. Ergaan qabu kana. Okay, jala keessumaanuyyuu galatoomii ulfaadhuutii waan hangam ammaa an wajjin turtii gootee fi yaada keetii fi keessumaanuyyuu yaada kana immoo uummanni Oromoo yaadota jiru kan irratti kaasuu yookiin ammoo namoonni as keessaa deebii argatan jedheetiin amana. Kanaafi hangam ammaa waan wajjin turtee fi galatoomii ulfaadhu horii bulii deebanii sin jedha.